እንደ ሴትነቴ በጣም የተናደርኩት እንደዚህ አይነት መንገድ አስበውት እኔ ላግባሽ ብሎ መንገድ ላይ ለዛውም እንደው ቤት እንኳን ሳመን ስራሱ በጣም ይገርመኝ ማለት ነው። ያኔ በቃ ባለትዳር ነኝ እንኳን ብሏት ያኔ መዋፈቅ ነበር ተደባደበች ምናምን እኔ በጣም ነው ሰሰማው ልጅቷ ሌላ ነገር ላይ ነው ያለችው ሌላ ጉዳይ እኔ በበኩሌ ልጅቷን ሰይድ እንደምንም ብለህ ስጦታም ሰጥተህ ቢሆን እኔ እንጃ እንደጀመርከው ልጅቷን ማረጋጋት ምናልባት አንተ ሻትለኝም ብለህ ጠብቀህ ያልጠበቀው ነገር አጋጥሞ ከሆነ Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan dubartii jabduu ufduuba qabaatuun yookaan haadha manaa gaarii ufduuba qabaatuun gaafa gadi baatee waan tokko dubbattullee onnee sitti gootee leenca si gootee akkasumallee dhiira namaa si gootee nama hunda keessaa ifaa taate si mul'ifti jechuudha. Atis yoo nama jabaa ta'uu baatte dubartiin nama jabaa akka si gootu akka viidiyoo kanarraa hubattan abdii guutuun qaba jechuudha. Addunyaa kanatti dhiirti kamiyyuu jechuudha. Dhiirti jabaa goota akkasumallee namni goota addunyaa kanaa ta'e ka'an goota jedhu yookaan namnillee goota jedhuuni dubartii jabduun isa duuba jiraatu beeka. Egaan daawwattoota kiyyaa kanumaan wal qabatee jechuudha. Akkuma kalleellee viidiyoo isiniif dalagaa turee fi namoonni adda addaallee viidiyoo dalagaa turan jechuudha. Piraankii obboleettiin teenya hayyuun Sa'iid irratti dalagee sababa saniin gara sumii dhuguutti deemtee guyyaa kaleessaa hospitaala akka jirtu anillee viidiyoo dalagee ture namoonni adda addaallee viidiyoo dalaganii turan. Sanirrumaa kan ka'e jechuudha haati warraa kabajamtuuf jaallatamtuun haati warraa Sa'iid viidiyoo bareeda nama gammachiisu tokko gadi dhiistee turte jechuudha. Viidiyoo sunis maal kan jedhu afaan Amaariffaatiin dalagame hanga tokkoonillee mee yaada kiyyallee irratti kanata akkasumallee waan isin jette kanallee isin biraan kan ga'u ta jechuudha. Namoonni haaraa taatan subscribe godhaati viidiyoo hanga dhumatti dhaggeeffadha waa irraa barattu jechuudha. Maaliif viidiyoo kana keessa ergaa baay'eetu jira jechuudha. Kanaafuu dubartii jabduu maaliif jette yoo naan jettanillee har'a mee waan isin jette kana keessatti ni argitan namni ija qabuu fi namni haqli qabu as keessatti waan argitan jedheeti yaada. Mee viidiyoo isin haasotte kana jechuudha akkuma beeksisa gara fuulduratti argitan kanatti bal'inaan mee viidiyoo kanarra waa waliin hubannu walumaan kan ilaalu ta'a yaada irratti isinillee yookaan waan isinitti fakkaate waan isinitti mul'ate yaada keessan sanduuqa komentii keessatti barreessuu hin dagatinaan isinin jedha. Let's go gara viidiyoo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ዛሬ እኔም ለራሴ አንድ አዲስ ነገር አየሁ ማለት ነው ዩቲዩብ ላይ እውነት ለመናገር እንደተለቀቀ ሳይው እኔ ማመን ያቃተኝ በጣም ነው የደነገጥኩት ማለት ነው። እሱ ምንድነው ሰይድ የሰራው ቪዲዮ በጣም ነው ያስደነገጠኝ። በጣም የልጅቷ መልስ የሱን ፕራንክ አደራረግ እንደዚህ አይነት ፕራንክ ሲፈጠር ሰው እንዴት ይደረጋል? Egaan daawwattoota keenya akkuma afaan isirraa dhagaa jirtan jechuudha. Namni kun jechuudha silaan osoo dubartoota tokko ta'e jechuudha haala yeroo amma keessa jiru kana waliin wal qabsiisee jechuudha. Silaan Sa'iidiinuu baay'ee kan walitti bu'anii fi walitti mufatan ta'a. Garuu isheen Sa'iidiif dhiiftee mucayyoo saniif rifataa jirti jechuudha. Viidiyoo akkuma argeeniin baay'ee rifadhee keessi kiyya akka malee rifadhee jechaa jirti. Maaliif dhugaa dubbatuuf hedduu viidiyoon namuma rifachiisa jechuudha. Haa ta'u garuu isheen tun nama hubattu waan taateef Sa'iid dhiifteeti mucayyoo saniif rifataa jirti jechuudha. Dubartiin dhugaa gara laafetti akkasumallee haadha nama hundaati gaafa jedhanii sababa tokko malee miti jechuudha sababa waliin jechuudha. Kanaafu jechuudha namni kun dhugaa baay'een isii dinqisiifadha. Haadha warraa Sa'iid dhugaa Rabbi umrii isaa dheeressu baay'een si dinqisiifadha. Maaliif jennaan namni fakkeenyaaf yeroo ammaa kana otoo waan hubanne osoo waan tokko addaan hin baafanne ergaa waan sanii osoo addaan hin baafanne bultii ufiitti illee kan dhagaa haru jira jechuudha. So kanumaan wal qabatee dursa hubattee abbaa manaa keettis immoo akka inni waan miira biraa keessa hin seenne kan isaa san dhiiftee mootu mucayyoo saniif rifatu kan kee hedduu hawaasa kan kee biratti illee sadarkaa ol si kaasa galatoomi siin jechuu barbaada jechuudha. Kanaafuu dubartoonni kennalleen nama kanarraa fakkeenya fudhatu qabdanii jechuudha. Obboleettiin teenya tuni baay'ee jechuun dhimma yookaan wanta obboleettiin teenya hayyuu san irratti raawwate wanti sun piraankiidha. Piraankiin sun immoo gara dhugatti akka jijjiiramutti jirtu akkasumallee mucayyoon sun rakkoo guddoo keessa akka jirtullee isillee afaan isiitiin dubbataa jirti. Afaan isirrallee walumaan kan dhageenyu ta'a jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu jechuudha baay'ee galatoomi jechuu barbaadna akkasitti hubattuu namaa ta'uun kan keessunu baay'ee kan nama
dinqisiisu jechuudha. Kanumaaf uumee waan isin jettu walumaan kan ilaallu ta'a viidiyoo hanga dhumatti daawwadha. ያለችበት ሁኔታ ጥሩ ሁኔታ ላይ አይደለችም አሁን ልጅቷ ማለት ነው። መጥፎ ጉዳይ ላይ ሳትገባ ትቀርም። እኔ ምንድነው ምለው እኔ ያይ ቪዲዮን ያዩት በጣም ነው ገረመኝና እኔ ምንድነው ምለው ለልጅቷም እንድትረጋጋ ተረጋጊ እንደዚህ የሚያደርግ ነገር የለም። ሁለተኛ ደግሞ የፕራንኩን ሐሳብ አምጭም ሆን ከአድራጊ እንደዚህ አይነት ነገር ባታድርጉ አሪፍ ነው። akkuma afaan isirraa dhagaa jirrutti jechuudha yeroo ammaa kana mucayyoon rakkoo guddoo keessa seenuu hin dhabdu akkasumallee haalli isiin keessa jirtu mootu haala akka maleetti afaan isirraa waan dhagaa jirtan jechuudha daawwattoota kiyya kanumatti dabalee immoo akkuma kalee anillee viidiyoo irratti dubbadhee ture haati manaa Sa'idillee waanuma san dubbataa jirti viidiyoon akkanaa osoo dalagamuu baatee irra deebiin wanta akkanaa kun osoo viidiyoo piraankiin akkanaa kun osoo hawaasa keessatti dalagamuu baatee baay'ee na gammachiisa koo baay'ee natti tola jechaa jirti nulleen kanuma jennaani jechuudha obboleessa keenyan wanti darbeera namni tokko ni dogongoraa eega dogongoree dogongora isarraa waa barata dogongorri baay'ee dogongorri ilma namaatti dhufu kamiyyuu jechuudha shayxaanilleen haasitti fiduu malee waan tokko beettee raawwatta akkasumallee wallaalalleen ni raawwatta jechuudha gaafa raawwattu immoo waa wallaala raawwattullee kan beekumsaan raawwattullee barnoota irraa fudhatee irra darbite jechuudha fuuldura kan keetiif wanni sun barnoota siif taati akka deebitee waan san hin dalanneef wanti sun yoo wanta milkii taate beekumsa siif idaati akkasumallee yoo waan milkii hin ta'inillee fuulduratti wanti sun akka waan badaa taate ati beekumsa irraa fudhattuuf jechuudha barnoota si taate akka ati irraa ofeeddu si gooti jechuudha soo kanumaafu wanta akkanaa kana akka lammata hin dalanne asumaan dhaabsa godhuuf barbaanna jechuudha Sa'idillee immoo nama waan akkana dalagullee miti viidiyoo kana caadullee piraankii kana caadullee dalagameera piraankiin Sa'id piraankii baay'ee dalagee haa ta'u piraankiin kuni bakka addabaabaayii yookaan karaa wal qaxxaamura namoonni baay'een jiran keessatti kan dalagame intalti dalagaa akkuma beekamu qalbiin dubartoota akkuma harmi gadiitti qalbiin gadi waan jedhaniif nama jaallatu tokko ol baafattee sin jaalladha yookaan na fuudhi jechuun baay'ee sodaatti keessa ofiitiin eenyumtuu nama kana ni jaallata dubartiin bultii jaarrattuu ni jaallatti baay'ee asirratti waan tokko adda baafatu barbaadan garuu ol baafattee dubbatuuf baay'ee rakkatti jechuun safuudha jechuudha akkuma beekamu soo kanaaf immoo isiin akkanaa taatu akka malee taatu silaan iseelleen xiqqoo yeroo naa kenni akkasumallee waan tokko jechuutu irra jiraata ture haa ta'u akkaan ta'e akka malee ta'ii iseelleen rakkoo san keessa seente walumaa galatti wanni kun waan dogongoraa waan ta'eef fudhatama hin qabu. Akka fudhatama hin qabne namoonni hundinuu ni beeka jechuudha haadha manaa Sa'id immoo ammallee irra deebiin angalatoofatu barbaada gama kiyyaanii daawwattoota keessanneen akka galatoofatan asumaan isinitti dhaabuu barbaada maaliif namni akkana waa hubatu yeroo ammaa kana dhugaa rabbii hin jiru dhugaa dubbatuuf hin jiru dafeetuma waan sanitti dhagaa darba namni ammaa jechuudha otoo waan hubanne fakkeenyaaf lakkoofsa tokko gaafa namni asii jedhu sadii lamaa fi sadii afur gidduu kana jiru shan jahatii waama namni ammaa jechuudha bultima ofii keessattuu beeka fagoon dhaqina bultima ofii keessattuu bultima ofii tan akkam jaallatu keessattuu otoo gaafa abbaa mana lakkoofsa tokko jedhu haati manaa sun lakkoofsa lama sadii afur osoo waan gidduu kana jiru hin hubatin jaha waamti jechuudha kudha waamti gidduu kana lakkoofsa jiru san osoo hin hubatin kana jechuun maali waa hubannoo dhabaa waliif beekuu dhabuu ergaa waan sanii hanga dhumatti daawwatuu fi beekuu dhabuutu rakkoo keessa nama galcha jechuudha soo haati manaa Sa'id baay'ee nama hubattuudha gama kiyyaan baay'een dinqisiifadha dubartoonni kennas akka ergaa irraa fudhatan ani abdiin qaba jechuudha akkasumallee inuma rakkoo kana bira darbitee bar maal jechaa jirti waan akkanaa osoo irratti raawwatuu baate akkamitti akkana godha akkamitti intala dhararratti waan akkanaa raawwata jechuun micayyoo sanii rifataa jirti laalachi darbitee laal dhugaa rabbii baay'ee galatoomi jennaan viidiyoo hanga dhumatti daawwadha እኔ በበኩሌ ልጅቷን ሰይድ እንደምንም ብለህ ስጦታም ሰጥተህ ቢሆን እኔ እንጃ እንደጀመርከው ልጅቷን ማረጋጋት ይኖርብሃል በቃ እንጃ መከፈል ያለበትን ነገር ከፍለ ቢሆን መስዋዕት ማድረግ አለበት ለምን እቺ ልጅ ያኔ እንደዚህ አይነት ነገር ሲፈጠር ማድረግ አልነበረብም በቃ ሐላስ አንዴ ተፈጥሯል አደረከው አይደለም ያኔ ልጅቷን ማረጋጋት ይኖርብሃል ለልጅቷ ስጦታን ግዛ ስጦታ ገዝተህ በቃ መደረግ ያለበትን በሙሉ አድርገህ ልጅቷን እንድትረጋጋና ወደ ራሷም እንድትመለስ ማድረግ ይኖርብሃል ማለት ነው
Egaa kan hawaasni eegaa jirullee kanuma jechuudha. Sa'iid waan fedhellee ta'u aarsaa barbaachisu kafalee mucattii tanaa qalbii isii kan cabxe san deebisuu qaba. Akkasumallee akka isin jireenya ishii kan duraanitti deebitu kaa'u rakkoo amma keessa jirtu keessaa baatee jechuudha. Haala nagaala tasgabbaa'ee ta'etti akka deebitu Sa'iid waan barbaachisu hundaayyuu gatii isarraa eegamu kamiyyuu kaffaluu qaba. Aarsaa kamuu kaffalee mucattiin tun akka jireenya ofii gaariitti deebitu godhuu qaba kan jedhu hawaasa kuni gaafii hawaasa hundaa fi akkasumallee deekamsuu namoota hundaati jechuudha. Kanaaf haati manaa isalleen akkuma afaan isirraa dhageessan akkana jedhaa jirti jechuudha. Kun afaan Amaariffaatiin kan amma dubbataa jirtu. Aarsaa barbaachisu kafalee akkuma jammareen fixuu qaba. Akka fedheetti illee ta'u aarsaa barbaachisu kafalee akkasumallee fedhu kennaa bitee fi waanuma fedhee utaanan akka jammareen ficcisiisuu qaba mucattii tana yookaan kara jireenya isii kan duraaniitti akka isiin kara ofiitti deebitu godhuu qaba kan jedhudha. Nulleen kanuma jennaan viidiyoon keenya yoo kan isa bira geessu ta'e Sa'iid mucattii tana akka sappoortii gootu asumaan kabajaaf jaalalaan si gaafana jechuudha. Waa'ee mucattii irratti yookaan waa'ee kanarratti haati manaa isaa Sa'iidii maal jettii fi dhuma irratti dhaamsa isiin dhaammatte tokko sin dhageessisee viidiyoo gara goolabuttii kan deemu ta'a jechuudha. Daawwattoota kiyyaa viidiyoo laayik godhaa isin hangasiyyuu amma gara viidiyoo isin dabarsa. ምናልባት አንተ እሺ አትለኝም ብለህ ጠብቀህ ያልጠበቅከው ነገር አጋጥሞ ከሆነ አጋጠመህ ማስለን እንጂ ግን ባጭሩ ምንድነው የምለው እኔ ለልጅቷ በሱ በኩል እኔ ይቅርታ ጠይቃለሁ ለልጅቷ ማለት ነው። አንቺም በሰይድ በኩል እኔ ይቅርታ ጠይቅሻለሁ። ከወጣሽበትና ከገባሽበት ነገርም ደግሞ አለ ያወጣሽ ወደ ራስሽ ተመለስ ሲፈጠር ይሄ መጃጃል ነገር ምናምን አያስፈልግም። Egaan akkuma afaan isirraa dhagahaa jirru jechuudha. Sa'iidilleen silaan yeroo duraa isiin tole naa hin jettu jettillee yoo kan yaaddee turte jechuudha. Isiin kun tole siif jettee jirti. Kanaafuu jechuun yaadni isii kun xiqqishoo asitti wal hidhaa haa ta'u yaada isii ifaan ifatti illee ibsatuu baattu waan dubbattee jirti. Kanaafuu isiniif gala jedhee yaada jechuudha. Daawwattoota kiyya ani viidiyoo hanga tokko jechuun gidduma gidduu bakkuma ijoon qabadde isinii dhufe akkasumallee jechuudha. Viidiyoon kun silaa gadi dhiifamuu hin turre jechaa jirti. Dhugaadha viidiyoon akkasii kun silaa gadi hawaasa keessatti gadi dhiifamuu ture. Haa ta'u gadi dhiifame viidiyoon eegamoo takka paablikii irra ba'e hawaasni fi yookaan hordoftoonni isallee dirqama viidiyoo san hanga dhumaa haga paartii dhumatti hanga isiin sun fayyaatti deebituu fi waan isiin itti cittu arguu barbaada waan ta'eef viidiyoo gadhiisuun dirqama jechuudha. Amma booda kan gadhiifamullee ni eegaa jira jechuudha namoonni. Kanaafuu waanuma gaarii rabbi hafidu jennee amanna. Dabalataan immoo isiilleen bakka Sa'iid bu'eetiin dhiifama gaafadha mucattii yookaan hayyuu bakka Sa'iid naatu dhiifama gaafataa jechuutti jirti. Dhugaa dubartiin akkana namaan jettuyyuu hin jirtu jechuudha. Yeroo ammaa kana abbaa manaatiif jedhee namni dhiifama nama gaafatu inni takkata jechuudha. Dubartii beektuu dubartii hayyuudha kan bultii ofiitiif yaadduudha sun abbaa manaa ofiitiif kan dhugumatti yaaddu jechuun akkasi bakka abbaa manaa kiyyaa bu'ee anaatu isii san dhiifama gaafataa akka abbaa manaa kiyyaaf dhiifama naa gootu jechaa jirti jechuudha. Hayyuun haati manaa Sa'iidii soo kanumaaf isilleen akka dhiifama gootuuf asumaan kabajaan gaafadha jechuudha. Kan dabalataan immoo akka isiin gara fayyaa ofitti deebitu akkasumallee wanti si dogongorsiisu yookaan wanti gamaa gaman si gokkosiisullee hin jiru. Dhiifama naatu si gaafata akka gara fayyaa kan keetti deebitu jettee dhaamsa dabarfattee jirti. Nulleen kanuma jennaan obboleettii teenya hayyuu yoo viidiyoo kana dhageessu taate ilmi namaa kan dogongorre jiru dogongorame viidiyoon akkanaa ta'u kan malee ta'u sirratti piraankiin godhame piraankiin sun immoo ati jaalalli nama sanii waan si keessa jiruuf gara hammeenyatti si fudhatullee amma uf baratee yookaan uf dhageessee qaama kan kee uf dhageessee gara fayyaa keetii fi jireenya kan keetiitti akka deebitu ifa dukkana booda ifa jira akkuma jedhan har'a wanti ati nan awwaaradame jetta wanti tokko kan gassi buusullee hin jiru miizaana kee yookaan hanga keetillee kan gassi buusu wanti tokko wanti sirraa hir'ate hin jiru kan gassi buusu hin jiru piraankiidhaa akka gara fayyaa kan keetii deebitu akkasumallee inuma asinoo waan biratti kuttee miizaanni kee yookaan kiiloon kan kee xiqqoo gadi awwaaradamuun kan kee silaa yeroo sani malee amma immoo waan awwaaradamtellee hin qabdu jechuudha yookaan waan xiqqaattellee hin qabdu jechuudha. Kanaafuu kara jireenya keetii akka deebitu jennaan nulleen asumaan dhaamsa dabarsuu barbaadna jechuudha. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota dhaamsa bareedaa kan
hundumti keessanoo akka share gootan abdiin qaba. Viidiyoon har'a isiniif qopheeffate asumarratti kan goolabamu ta'a. Namoonni chaanaala Oroomaanii faaraa taatanillee subscribe godha. Egaan viidiyoo kanallee like godhuu hin dagatina. Akkasumallee yaadaa fi waan viidiyoo kanarraa isinitti mul'atellee komentii jalatti barreessan isiniin jedha. Guutuu viidiyoo kanaa ammoo viidiyoo hedduu mureen isiniif fide waan ta'eef jechuudha. Guutuu viidiyoo kanaa jechuudha. Sumayyaa tuubii irratti dhaqaa daawwadha. Amaariffaan achirratti dalagamee jira chaanaala isaanii afaan Amaariffaatiin irratti hojjetaa jiran jechuudha. Achirratti dhaqaa daawwadhaan isiniin jedha. Akkasumallee waa'ee viidiyoo hayyuutti wal qabatu jechuudha. Hanga dhumatti daawwatu yoo barbaadan chaanaala Adaamaa tuub kan saayidii irratti jechuudha daawwatuu ni dandeessaniin isiniin jedha. Daawwattoota kiyya viidiyoon irraa goolabamee jira. Viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.